Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo wayita ammaa kana kan argamnu magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira hedduu dhibboota lakkaa'amu deemnee godina Arsii naannoo magaalaa Sagureetti kan argamnu. Wayita ammaa kana magaalaatti doontaane naannoo qe'ee baadiyyaatti argamna. Sababni asitti argamneefis akkuma tibbana hundi kan keessan karaa miidiyaa keenya dabalatee miidiyaalee adda addaa irraa akkasuma miidiyaalee hawaasaa irraa hordofaa turtan ajjeechaa suukaneessaa ta'ee dargaggoota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Waldaatti barataa turan irratti raawwatame gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo bifa kanaan ajjeechaan irratti raawwatame keessaa tokko kan ta'e barataa waggaa tokkoffaa kan ta'e Shaambal Alamuu qe'ee barataa kanaatti maatii isaatti argamna. Mee haalli guyyaan awwaalchaa guyyaa kaleessaa raawwatameera. Har'aa borumtaa isaatti kan asitti argamnu. Haalli maatiin walgahee firoota fi ollaan haaroma namoonni birootis akkasuma gaddarra jiru. Mee haalli keessa jiru maal fakkaata? Maatiin hoo dhimma kana maal jedha? Ka jedhu haala jiru cuunfinee isinii dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Daawwattoota keenya akkuma inni reef isiniin jedhee wayita ammaa kana qe'ee bakka du'aa sanitti argamna yookaan bakka gaddaa barataa Oromoo ajjeechaan irratti raawwatameetti argamna. Kan asitti argitan maatii isaaniiti. Mee maatiin isaanii maal jedhu ka jedhu isaanumarraa hordofnaa dursoo Rabbi isinaa jajjabeessu. Mee maqaan kan keessanii eenyudha? Daawwattoota keenya fi nu himaati. Waan mucaa kan keessanii akkamitti ajjeefamee meeshaan nu hima abo? Maqaan kiyya Alamuu Dhaabatan jedhama. Mucaan kiyya Shaambal Alamuu jedhama. Erga dhalatee erguun isaa waggaa 15. Erga dhalatee mana barumsaa galchee haaluma kanaan barmoota isaa erga calqabeerraa walaa tokkorraa jalqabee haala gaariidhaan haga yeroo kana barsiisaa ture. Obboleeyyan isaa namni 2 namni 3 tanaan dura akkuma barsiisetti haaluma kanaan deemanii naa baratanii tokkoffaan dura barsiisaadhaanii lammaffaan immoo doktoraan sadaffaan injiranii akkasumatti barsiifachaa ture. Hunduu eebbifamanii galanii kunis isa dhumaatti akkuma isaan naa baratanitti naa baratee akkuma isaanii san naa ta'a jedhee carraa gaariidhaan deemee ingirii dilii kanarra naa bu'e jechuudha. Akkuma isaanii san innis naa barate naa gala jedhee tan akkasitti na jalaa kana ta'e. Wayita gaddi kun yookaan immoo wareegamuun isaa isinitti himamu eessa turtan? Akkamitti dhageessamee nu yaadachiisa haala keessa turtan sana? Yeroodhaan ergaasii deeme baatii tokko haaluma kanaan yeroodhaan nan bilbilaa fi bilbilaan barmootuma calqabaa jirannaan jedhe haaluma kanaan guyyaa kana jechuudha. Guyyaa amma yaadachuu hin danda'u. Guyyaa sanbataa yeroo sa'aatii 8 ga'u irratti bilbilaan naa bilbilame jechuudha. Naa bilbilame mucaan kee kanatti yuunivarsiitii Waldaa san keessatti rakkoo uumame mee gaafadhu naan jedhanii akkuma kana rifadhee bakka sirriitti rifadhee jechuudha. Akkuma kana dhaga'u haala kanaan bilbila isaa nan bilbilee fi bilbilli isaa xirriin ta'e fuudhu naan jedhee na dide. Akkaatuma kanaan ijoolleen buleeyyan isaa kan Finfinnee jirtuu fi kan asallaa jiru sin jiranii isaanitti naan bilbilee jechuudha. Akkamiin mucaan
kana ta'e jedhee nan bilbile. Isaanis baqqaamee bilbilee gaafannaan jedhani boodarra rukutamee hin dhahamee mana yaalaa galinaan jedhani akkaatuma saniin bakka nan deemas ni jedhee ijoolleen wajjinis hin deemna jennu karaa rakkoo qaba karaa deemuu hin danda'amu finfinnee fidanii gara biyyaatti hin galchannaan jedhani akkaatuma sanirraan ture galgala sa'a 12 giseen ga'u lubbuun isaa bahe kan jedhani dhagaa'e jechuudha. Akkaatuma kanaan hin gaddisireedha. Egaa akkuma ilma keessanii egaa kanneen biroos kan akkasuma wareegaman jiru. Akkuma isinuu jettanii namni isiniifis ofiifis Oromoofis biyyattii tanaafillee dhaloota abdii ta'uu danda'u dargaggeessi kuni akka kanatti ofiifis sabaafis biyyaafis nan ta'a jedhanii bahanii rakkoo akkasii mudachuu miidhaa akkasii mudachuun kuni akkamitti furamuu qaba jettu Oromoodhuma kaabafis ka kibbaa ka dhihaa ka bahaa hundumaafu mee garumaafu wanni ilma keessanirra gahee ilmaan Oromoo hundarraa akka hin geenyeef dhaluma ummatootuma biyya kana hundarraa akka hin geenyeef akka garaan dhalin gaddiniif akka abbaatti dhaamsa maalii qabdu? Isheen dursa ogummaan barsiifadhu ogummaan dura barsiifadhu ani haa ummadhu malee daa'imni kun hoggaan barateetu jedhe እንግዲህ ana odoon ta'in Oromoodhaaf kan hojjetu jechuudha. Anaafis bu'aa kenne ofiis bu'aa kenne ummata Oromootiis bu'aa kenna hojiidhaan kan jedhuni duraan alaaman kiyya akkasii ammas immoo erga gaddi kun dhagaame እንግዲህ isa carraa isaati isa bichaamuti goddanyaa isaa kan isa wajjin lubbuun isaa achitti darbenne sirriitti natti dhagame sirriittan gaddeef isaaf inneedha. Bira darbee immoo ijoollee Oromoodhaa kan naannoo san irratti rakkoo guddaan irratti uumame yaa'annoo guddaan natti dhagame jechuudha. Sirriitti natti dhagame yoon immoo akka guyyaa kalee guyyaa awwaalcha isaas kan laalu ta'e gaddisu sirriitti natti annoo jedhe ilmi kiyya Oromoo miyaadhaa jedhee du'uusaa sababa Oromooti ta'e achitti lubbuun isaa ba'u sirriitti natti dhagame. Kana garuu gara fuulduraatiif mootummaa yaala kana laalee raawwatee ilmoon Oromoo baran barmoota hoo gadi baate barmoota hoo kan deemtu ta'e hojiin achitti lubbuun ishee annoo ta'e kana mootummaa fi naannoon illee falaa kana godhu sirriitti minuraala jechuu barbaadan. Fadhaa fayyaa ta'a daawwattoota keenya kabajamoo miira akkamii keessatti haala akkamii keessatti yaada jiru isiniin gahaa akka jirru dhaamsa isaan dabarsanirraa fi haala jirurraa nu hubattu jennee abdannaa. Akkasuma cinaa kanatti immoo suuraa barataa wareegamee qabatanii kan cinaatti argaman harmeen isaanii jiruumee isaanin immoo dubbisa. Maqaan kan keessan eenyu Aayyoo? Ana Geeddisa Laqaatan jedhama. Shaambee. Nama akkamii ture jechuun ijoollummaa isaatti mee akka haadhatti mee nuu ibsa? Isa barsiise tanani Shaamboo Alamuu jedhama. Garuu iyyuu mucaan kuni timirtii isaatirraa jammarame gisee xiqqaatirraa jammare waggaa 7 jammaree tan barsiisaa ture. Haga kana hunda mucaan kiyya tamaarat ture. Har'a jabdi hangafnillee barsiisaa ta'e deebi'ee lammamnillee injiraaranaa ta'e sadaffichillee dufturanaa ta'e akkanumatti akkuma isaa kanatti dufturanaa ta'u jedhee tanan mucaa kiyya barsiisaa ture. Akkasumatti inni gola lamarratti illee handeenyaa naa bahee akkasumatti itti fufee tamarsisaa ture. Kunillee akkanumatti doftora naa ta'u jedhee tanan barsiisee gaggeessee kana naa ta'e ammaafillee immoo mucaan kun ummata Oromootiif dhaabbate har'a gaafan gaggeessisanii gammadee tanan gaggeessee ture. Ammallee innillee akkasumatti yookaan doftora kana naa ta'a jedhee tanan gadda kanaan natti deebi'ee mucaan kiyyallee har'allee ummata Oromootiif dhaabbatee lubbuu fi dhabe. Ammaaf mucaan kiyya akkuma uummanni naa dhaabbatee kalecha humbaana jedhe saniif jabaadhee ammallee
dhiigasa har'a garuu mazaara tokko qabatee hin dhaabanne daftara ofitti fi iskiriiptoo bicha qabatee dhaabbate har'a lubbuun ilma kiyyaa darbe Oromoodhaa jedhe ilma Oromooti jedhe har'a inni illee deebi'e waan kana na yaalaa ta'eef dhiinni isaa akkanaa haramu uummanni Oromoo kun immoo naa barbaade ilma kiyya kana akka dhiigasaa naa haru naa barbaadeetu jedhuun barbaade naa dubbachuullee mucaa kiyya guyyaa gaggeessu garaan na muraatan gaggeesse amma ani uummata achi naa jiru sanillee maatii achi naa jiru sanillee Oromoo kun dhaabbatee maatiin keenyallee akka mucaa kiyyaa kanan baddalamne nuwaa dhaabbamee naa soqamuun jedha. Fayyaa ulfaadha. Daawwattoota keenya ammallee haala jiru yookaan immoo warreen as jiran yaada yookaan dhaamsa haala jiru irratti nuuf kennan gaggabaabinni tufna warreen as jiran obbolaan isaan jiru hiriyoonni ollaan maatiin kanneen biroo warreen gadda kana hirmaatanis ni jiru har'a guyyaan 13 bara 2019 guyyaa kaleessaa 12 bara 2019 kan sirni awwaalchaa asitti raawwatame akkuma dursee isiniin jedhe har'a borumtaa guyyaa awwaalchaa irratti argamu jechuudha. Mee kanneen biroo yaada isaan kennan immoo hordofnee isin biraan geenyaan hordofaan isiniin jedha. Mee duraan dursee maqaa kan keenuu himuu dandeessaa? Maqaan koo Barsiisaa Caalaa Alamuun jedhama. Egaa isinillee miidiyaan OBN Oomaan guyyaa har'aa asitti argamtanii dhimma obboleessa keenyaa Shaambal Alamuu gadda isaa ilaalchisee yaada nurraa fuudhuu keessaniif galatooma isiniin jenna. Fayyaa ta'e galatoomii isinii maatiidha obbolaadha amma harmee keetiif abboo kee dubbisaan ture. Mee gadda obboleessa keetii kana akkamitti dhageesse miira keessatti dhageessan nuu himee dura? Galatoomadha. Egaa mucaan kun maatiin keenya nama 8 qaba. Abbaan keenyaa fi haadha keenya irraa nama 8tu uumame. Nama 8 keessaa ani mucaa jalqabaati. Inni immoo mucaa 8ffaadha jechaadha. Mucaa isa dhumaati. Umriin isaa mucaa baay'ee daa'ima akkuma suuraa irratti arguudhaaf yaaltanii. Egaa naannoo kanatti manni barumsa illee naannoo kana waan ta'eef maatiin keenya kunniin lamaan ijoollee keenya kana nu hoggaa jaarraa jalqabneeti barnoota kasseenne hundi keenya yoo xiqqaate ijoollee kanneen keessaa namni 6 yuunivarsiitii galee jira jechaadha. Kuwwan illee barnoota isaanii xumuranii jiranii. Akkuma kuwwan baratanii milkaa'ansanitti inni illee baratee hin milkaa'a jenneeti kan yaanne. Haa ta'u malee milkaa'uu hin dandeenye. Mucaan kun barataa baay'ee cimaadha. Barataa sadarkaa qabaa ture. Egaa akkuma deemen illee barataa cimaa waan ta'eef erga deeme naannoo ji'a tokkooti achitti koree barataa Oromoo ta'ee achitti filatamee ture. Akka ijoollee irraa hubannetti haa ta'u malee sadaasa guyyaa 10 akka lakkoofsa faranjootatti ganama bilbila isaa ani ganama sana odoon ta'in galgala san hanga sa'aatii 3tti waliin haasa'aa turre bilbilaani. Kan haasa'aa turre akkamii haalli barnoota haalli jiru yuunivarsiitii maal jennee waliin haasa'aa turre. Lafti sun xiqqoo nyaanni yuunivarsiitii illee natti hin taane yuunivarsiitii kana osoo nu jijjiirtanii waan jedhu kana naa kaasaa ture. Tolee si jijjiirra gara yuunivarsiitii Arsiisitti jedhaaniin ture. Jennee ganama anis galgala saniin rafee ganama yoon ka'u bilbila isaa akkuma carraa garaan nuti na dadhabeen yoon bilbila isaa bilbiluuf bilbilli isaa switch jedhe akka carraa ta'ee miidiyaa inni kana hordofa. Miidiyaa uummataa kana yoo laalu waldiyaa keessatti
rakkoon akkanaa uumame barattoota gidduutti waan jedhu kana dhaga'e bilbila isaa waan bilbilu bilbila naa hojjechuu didee bilbilli isaa sanaan booda hiriyoota isaanii kan achi jiranitti bilbile bilbilli hiriyoota isaaniillee hin dhabe booda durbittii teenna kan taate kan tanaan dura achi barattee xumurte mee ijoollee naannoo isaanii warra bilbila qaban nu kenni yookaan itti bilbili jedhee gaafadhe isiin hin bilbilte yoo bilbiltu ijoolleen dararaa guddaarra jiranii kanaaf namni du'ellee hin jira namni miidhamellee hin jiran jedhanii sanaan booda yoo gaafannu mucaan keessan rukutameeti hospitaala galee jiraanuun jedhanii dhufuu dandeennaree jennaan dhufuun hin danda'amu ijoolleen dararaa guddaarra jirti magaalaan cufamee jira karaan cufamee jira yuunivarsiitii yeroo ammaa kanatti poolisii federaalatitu eegaa jira nuun jedhanii eeguu dhaquu hin dandeenye hin cufama nuun jedhanii sa'aatiin booda immoo helikopteraan warra du'ees warra jirus hin dhufa nuun jedhanii sanaan booda Finfinnee hin dhanne kan Finfinnee dhanne achitti illee hospitaala isaan jedhan sanitti argachuu hin dandeenye booda guyyaa barii sana achi hospitaala Phaawulos seene nuun jedhanii achi nu dhiyeessuu hin danda'amne komishinii poolisii naannoo Oromiyaa dhanne isaan reeffa isaa kana kan nu hordofaa turanii amma waan baay'ee haasa'uudhaaf baay'ee na ulfaata haa ta'u gabaabsuudhaaf booda akkuma taane mucaa isa wajji wareegame kaan baalee roobellee obboleessiin jira sadarkaa aanaatirraa illee kaabineen aanaan waliin deemte isaan achi dhiyeessuu didanii booda Phaawulosiin hodhannu obboleessa kiyya ta'uu achi addaan baafadhe reeffa isaa gamaa gamana garabbaxee yoo laalu dhagaa dhandhaame bakka lamaan kana iddoo kana dhaameera asiinis gamaa gamana dhaamee jira laphee kanarra moo cuubee waraannamee jira duuba kanallee waraannamee jira kana hunda isaa addaan baafadhee reeffa isaa gaafa guyyaa arfaffaamu sadaffaatti halkan keessa sa'aa 8tti asif finnee guyyaa kaleessa awwaalli isaa gaggeeffamee kanaaf shaambal wanni inni du'eef waan biraatiif miti saba Oromoo waan ta'eef akka ijoollee irraa iyyafannetti illee guyyaa sana achitti duuti yoo wareerra kanaa kun yoo gaggeeffamu ijoollee Oromoo waraqaa eenyummaa laalaa warra Oromoo taate dhagaa fi humni qindaa'e dhagaa fi mukaan dabaddabanii ajjeesaa turanii kanaaf duguuggan sabaa kun hanga yoomi akka nurraa dhaabbatu hin beeku ani Oromoon hammataa jechaa jirra haga yoomi akka hammannullee naan galle eenyullee akka hammannu naan galle namni qoree qabutu jira namni waraana qabutu jira namoota kanneen illee hammachaa jirra kanaaf ilmi keenya kun ka Oromoof du'e kun ka Oromoof wareegame kun warri yuunivarsiitii sanillee Finfinnee darbitee deemte sila akkanaa miti ilmi Oromoon yoo duutu gumaa qabdii waan baay'ee qabdii uffata awwaalcha qabdii waan baay'ee qabdii kun hundi isaa nuuf hin raawwatamne kanaaf mootummaanis ta'e qaamni dhimmi ilaalu mucaa Oromoof jedhee du'e kana gumaa isaa akka nu baasu sabni Oromoollee nu bira dhaabbate akka gumaa mucaa kana barataa kana nu baasuun jedha mucaan kun koree waan ta'eef jalqaba irratti xiyyeeffatame doormii sana seename kan du'e jechaadha kanaaf hin beeknanullee sadarkaa yuunivarsiitii ilmaan Oromoo kana lafarraa fixuudhaaf ijoollee qoree taatee qindeessaa turtuu fi ijoollee ciccimoo irratti xiyyeeffataniiti yeroo baay'ee kana akkanatti ajjeesanii wareeganii ilmaan Oromoo eessallee gahuu hin dandeettu akka eessallee hin geenne fiixaan isiillee akka hin guddanne gochaa jira waan ta'eef
Kana qaamni dhimma ilaalu mootummaan uummanni Oromoo dhiiga isaa akka lafaan haru hin jedhaam. Amma baay'ee dubbachuudhaaf sirriitti natti dhagahamee jira. Keessi kiyya quuqama guddaa qabaatuun haasa'aa jira jechuu barbaade tanan. Fayyataa ulfaadhaa yaada nuuf laattaniif haala kan ulfaataa keessatti yaada nuuf laattanii ulfaadhaa. Daawwattoota keenya akkasuma gara harka kan kiyya gara bitaatiin illee kan jiran maatiidha obbolaadha. Mee isaanis maal jedhu laata? Ishee galatoomadha. Ani Guutaan jedhama maqaan kee obboleessa Shaamballiiti. Shaambal gabaabumatti yoo ibsu Shaambal baay'ee nama beekamtu nama barnoota ofiitii fi kaayyoo ofiitiif nama halkanii guyyaa qo'atu akkasumas immoo maatii keessaa nama baay'ee jaalatamaa nama baay'ee hawaasa naannootiinis jaalatamaa ture. Akkasuma barnoota isaa sadarkaa barnoota akka kutaa 8 asitti fixate kutaa 9 10 akka 12 magaalaa Asallaa seenee ture. Yeroo kanas inni hiriyyaan biraan qabu hiriyyaa 2 qofa qabaa ture. Hiriyyaan 2 isaa keessaa tokko barnoota regularii aan baratu isa sirriitti dubbisa. Lammataa immoo seenaa dubbisa jechuudha. Kana hiriyyaa namaallee qabu kanuma Shaambal sirni isaa jechuudha. Gara yuunivarsiitii yoo deemu inni ana bira taa'ee barate ana gaggeesse gaafuma yuunivarsiitii Waldiyyaa dhaga'u keessi isaan jaalanne nuti obboleewwantu giddiidhaan ergee jechuudha. Dirqamsiisee hin deeman yuunivarsiitii kana jibbisiisee jira. Informationii tokkos dhaga'ee jira. Inoo'aa naan jedhee jennaan nus akkasumatti yuunivarsiitii keessa dabarsinee haala saalaallee booda si jijjiirra ammaaf immoo wanti kun si alaan darbiniiti barnoota keetitti jabaadhu seenaa keetis dubbisi jedheeni ana tololee ergee jechuudha obboleewwan waliin. Akkasumas achuma ga'ee innis garaan beekkateera nutu beekuu fi dadhabe malee baay'ee bara ho'iinsi natti ulfaatee jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaallee akka tasaa ta'e barattoota fudhachaa waan jiruuf kan Arsiitillee waa fudhatu ta'e naa gaafadhaa nuun jedhee ture. Nus haala biizii haala adda tokko nutti hin tolle numaa poroososii gaafatee fi garanatti jijjiiruudhaaf isa yaamuudhaaf gaafa sanbataa olii geenye isa yaamuudhaaf hojjan bilbilli isaanuu didee sanirraa kan ka'e akkuma obboleessi kiyya jedhe seenaa hamaa kana dhageenye. Kana seenan isaa gaafumatti yoo dubbaddu itti aansee moo haala du'iinsi isaa Shaambeen hin duune seenaa dhalchee du'e. Seenaa harmee isaa, seenaa biyya isaa bakka keenya bu'ee du'e. Kanaafuu seenaa guddaa hojjetee du'e. Akkasumas immoo sirni awwaalcha isaa baay'ee tokko dinqisiifachuu ture. Haala addaatiin uummanni tokko osoo nafin, waajjirri barnootaa osoo nafin, waajjirri mootummaa miti mootummaatis namni karaa irraa hin beeknellee Oromummaa ta'uu isaatiif namni boo'icha addaatiin sirna addaatiin obboleessa keenya kana nu awwaalanii jiru. Nullee itti gammannee godhuu hin dandeenyu. Kanaaf anaa fi huma gara tokko illee gaddinatti uumamu huma miti uummanni ganaatu uummanni Oromoo wasin ajaa'iba Wallaggaarraa dhufee kan awwaalee jira mucaa kana isan beeku Oromoodhaa waan du'eef jecha jechuudha. Kanaafuu Shaambal seenaa nawamillee dagatu seenaa du'a goota du'e akkasumas harmee isaatiif du'e kana itti aansee moo waa'ee sirna ammaa kanarratti nuyi ani akka nama dhuunfaa tokkotti waan baay'ee natti dhaga'amaara. Sirna duraanii keessa adurreen yoo duutte sirna Oromoo keessatti gumaa qabdi namni ajjeesitti gaafatama. Har'a garuu ilmaan Oromoo ilmaan seenaa beektu akkuma Taaddasaa Birruu namni baratee gaafii mirgaa gaafata jedhe ijoolleen turniin baratte gaafii isaanii gaafachuudhaaf biyya kana bakka bu'uudhaaf osoo deemaa jirtu sirni adda addaa irratti daawwatee ijoollee kana ajjeesisaa jira. Akkasumas immoo mootummaan keenya jennee halkanii guyyaa miidiyaadhaanis afaaninis nu sobaa jiru ilmaan Oromoo kan qaamni biraan hojjeesur isaanillee dhiiga isaanii sirriitti haraan jiranii kan hafeefis kan ganaa dhufuufis sirna duguuggatiin irratti raawwatamaa jira.
kana mootummaa xiyyeeffannootti kenne gara mootummaatiin. Lammaffaa immoo holola adda addaati jira. Dhibbaan dhibbatti taargeettiidhaan obboleessa keenya kan ajjeese Qomcee yookiin Amaaradha. Irratti qindaa'anii jechuudha. Har'a garuu holola adda addaatti taasa Amaaraa. Kuwaasidha jedhanii tapha kuwaasii jedhanii waan akkasii kan waan akkanaa warra akkana godhullee osoo nurraa dhaabbate kanuma galatoomaa dhugaan isaa yoomillee lafan baddu. Kanaafuu sinis nu jabaadhaa ONN dhugaan ilmaan Oromoo dhiigaan ilmaan Oromoo har'as borus itti fuftee Oromiyaan akkuma beekamu dhiiga sararamte nus itti fufsiifnaa shaambiin du'a jennee nus qabsoo keenya wanta duubatti deemnu hin jiru. Ilmaan nan garan biraallee jiran shaambal yookiin mucaan baalee du'e jedhanii wanta isaan duubatti deebi'an hin jiru. Kuni kaleessa irraa waan nurra geesse haga danda'ameen nus itti fufna qabsoo keenya jedha. Galatooma ulfaadha. Adde Busnሽ Tasfaayeen jedhama. Isinii firummaa qabdu moo ollaadha moo maal? Anaaf obboleessa abbaa warraa kiyyaati. Mee ajjechaa irratti raawwatame shaambal irratti raawwatame kana irratti maal jettu akka harmeetti dhaamsa maalii qabdu? Tolee ani waan hin dhaamsu akka namummaatti akka dhiigummaatti akka sanyii kootitti akka qoma kootitti garaan nama daa'ee jira. Baay'ee natti dhagahama. Gubannee jirra. Haa ta'uti garuu wanni beekamuu qabu daa'imni tun gidiraa wayituun qabdu cubbuu wayituun qabdu. Kaayyoon isaatis barnoota. Kaayyoon isaa guddatee baru biyya bakka bu'uuf. Garuu wanti irratti raawwatame eenyummaa isaatiin kun beekamuu qaba. Hanga hoomillee sobuu hin qabnu. Hanga hoomillee dhaadhaa ofirra dibnee jiraachuu hin qabnu Oromoon. Kana waan jedhu wanta biraatiif miti. Dhimma doofne. Shaambuu qofa irratti hin jalqabamne ilmaan Oromoo. Caccabaa jirra, dhiigaa jirra, dhumaa jirra. Keessattuu yeroo biyya bulchaa jirrutti. Yeroo mul'anne jechaa jirrutti. Yeroo mataa ol qabanne jechaa jirrutti. Gidiraan irratti dalagamaa jiru kanan jedhamu. Shaambiyyeellee kan ardii tanarraa akka dhamamu kan godhame akka wareegama kan godhame wanta biraan qabu cubbuu biraan qabu daftara qabatee manaa bahe kaayyoo biraan qabu daa'ima Oromummaa isaatiin qofa eenyummaa isaatiin qofa dhabame jechuudha. Kanaaf an akka obboleetti qofatu osoo hin ta'in akka Oromootti akka eenyummaa keenyatti duubatti deebi'uu hin qabnu jedha. Tokkummaadha kan nu fixaa jiru. Gaafa tokkummaa labsannu tokkummaan keenya akka harca'u kan godhamaa jiru jechuudha. Daa'imman irra nu caalanii jiran galeefi jira saayinsii barachaa jiran waan ta'eef yeroo isaan tokkummaa isaaniitiif walitti dhufan tokkummaa akka dhabaniif kan godhamaa jiru waan ta'eef ani wanna biraa jechuu hin danda'u. Dhiiga obboleessa koo nu mirmadhaan jedha Oromoon kana waan jedhu. Akka isaan gosaan nu qoodan, akka isaan eenyummaadhaan nu barbaadan, akka isaan sabaan nu qoodan, amantaan nu qoodan osoo hin ta'in tokkummaa keenya ammachuu keenya sana har'as daran mirkaneessaa eenyummaa keenya kabachiisuun daa'imman teenya akka saree alatti gatamuu hin qabdu jedha. Keessi koo garuu madaa'ee jiran kana caalaa dubbachuu hin danda'an. Sinoo maqaan kan keessan eenyudha? Adde Gannat Hundeen jedhama. Abbaan kiyyaa fi abbaan shaambal obboleewwan. Ani gabaabumatti wanni hin jedhu baay'ee dubbachuu hin danda'u. Maaliif hoggaa jette baay'een gaddee baay'een keessi koo madaa'e. Narri fadhe akka malee hin gaddoon dhaga'u. Dhugaadha moo soballee jedhee gisee baay'eellee miidiyaallee banee ilaalee dawwallee walittis bilbila ijoollee wajjiniin dhugaa mutii soba ta'an jedhee garuu amma akka dhugaa ta'e akka inni nu jalaa wareegame guyyaa kaleessatan mirkaneeffadhe. Maaliif nu bichaa miti nu jalaa qofaa miti mucaan kun daa'ima reefu bahee heebbifamee akkuma obboleewwan kaanii nu dhufee heebbasaati nuti kan eegnu malee akka nafxanyaan akkana nu jalaa gootu yaanneen tureeyyuu haa ta'u wanni ta'ee garuuyyuu ammas immoo obboleewwan isaa yuunivarsiitii adda addaa baay'eetu jira. Ammaan tanaa mootummaan maaliif callisee ilaala? Kanas dhaamsa nan dhaammadha. Dhiigni obboleessa kiyyaa akka nu haramu jedhee ani gabaabaa kanarra baay'ee dubbachuu hin danda'u. Yaada ulfaadha. Ifa magaa jidduu nani isinitti deebi'a.
isinis akka maatiitti akka obboleessatti guddistanii asiin geessanii barsiistanii akkuma obbolaaniif maatiin jechaa ture. Akkuma keessanii akka inni baratee ofis danda'ee maatis danda'u dhiibaa turtanii barsiisaa gargaaraa turtanii wanta haala akkasii mudatu maaltu isinii dhaga'ama? Oromoodhaaf hoo maal dhaamtu? Kaka ani maqaan koo Hailuu Lamuutan jedhama. Shaambeen obboleessa kooti. Ani seenaa shaambee haasa'uun baay'ee natti ulfata. Maaliif shaambeef jedhee keessi koo baay'ee na miidhamee jira. Haa ta'u malee shaambeen guyyaa tokko dhalatee iyyuu guddatee shaambeen guyyaa tokko namaan wal dhabe hin beeku. Haa ta'u shaambeen wal dhabbiin isaa barnoota bichaadha. Kanaaf qo'annaa isaati. Haa ta'u amma yuunivarsiitii deeme. Achitti shaambeen miidhamuun isaa nu eebbifameet nu gala jenneet yaanne maleedha. Achitti nu jalaa wareegaman seene. Ammaaf shaambeen nurraan duune Oromoo irraa du'e. Kanaaf shaambeen kan du'e Oromummaa isaatiin malee waan biraatiif himuti. Kanaaf baay'ee haasa'uun natti ulfaata ana. Ammaaf shaambeedhaaf akka fakkeenyatitti wanni dhaamsa dabarsuu barbaadu siidaan shaambeedhaaf nu haa godhamu jechuun barbaade tanani. Tariitii ijoollee achi jiran yuunivarsiitii san keessa jiran rakkatan kan jiraniif akka mootummaan ijoollee san asitti nu deebisu Oromiyaa keessatti akka nu deebisu jechuun barbaada. Ammaaf galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadhaaf fayyaa galatoomaa isinillee. Isinoo maqaan kan keessan eenyu? Ani Dr. Luchoo Alamuun jedhama. Obboleessa Shaambeeti. Dr. Luchoo obboleessi keessan kutusuun keessan maatii keessan keessaa kan maayii ta'uu maatiin nutti hime. Haaluma amma dhageessanii fi biittaan kanaan wareegamee jira. Akkuma keessan dhalatee baratee bakka wayii gahaatti kan abdatamaa ture. Mee isinoo akka obboleessattis akka nama kaayyoo barumsaa sadarkaa ammarra jirtanitti galmaan ga'eettis dura dursoo maaltu isin dhagahame haala ta'e kanaan? Ana wanti natti dhagahame gadda guddaatu natti namame. Shaambeen kawwee ragamee fi nurraa qofaa miti. Oromoodhaa fi uummata Oromiyaatii fi dhimmi guddaan immoo inni itti wareegames waan addaati miti. Eenyummaa isaatiif Oromoo waan ta'eef. Kanaaf ani gabaabumatti waan inni jedhu kan kaleessa sirna awwaala isaa irratti uummanni argame nutti mul'isee jira. Uummata Oromoo fi wareegamuu isaati jechuudha. Kanaaf dhimmi guddaan amma maalidha? Shaambee wareegamee jira. Uummata Oromootii wareegame. Kanaaf ammas obboleewwan keenya yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti jiru. Ispeeshaalii warroonni naannoo Amaaraa keessa jiran darara guddaarra jiru jechuudha. Kanaaf isaanis carraan kun naqabuu danda'a. Kan naqabees jira. Kanaaf warra hafaniif mootummaan yerootti akka carraan isaa kun hin gaggeeffanneef eegumsa godhuufii qaban jedha. Kan biraa akkuma isiniin jedhe sababni guddaan Oromummaa ta'uu isaatii fi maal godhuu qabanii dhiigni shaambee lafa baduun qabu jedhan. Dhiigni isaa lafa baduun qabu kaayyoo biraatii miti mucaan kun kan bahe kaayyoo barachuu fi biyyaa barachuudhaaf bahe ofii qofaaf odoo hin ta'in biyyaa fi kanaaf mootummaan wayyaaniitu akkana nu goone nus baradneetu baanee jirra. Dhimma waan haga kana ga'u sadarkaa kana ga'uun agarre. Kanaaf jechi amma gubbaa nutti manii nu sossobaa irra diddibaan irra deeman kun yoomiyyuu eessatti iyyuu nu baasun jedha. Kanaaf dhimmi kun sirriitti xiyyeeffannoo argatee sirni duguggaa sanyii uummata Oromoo kun akka nurraa dhaabbatu jedha. Maatiin wata reeffa kana fudhatan warri manni haakimaa haa ta'u akkasuma qaamni gaafatamummaa fudhatee bakka yuunivarsiiticharraa isinitti reeffa kana isin biraan gahe haa ta'u qaamumti mootummaa yookaan qaamni biraa qoratamee
bu'aan isaa isiniif himamaa yookaan wanni ta'e tokko isinitti himama wanni waadaa isinii galame yookaan isiniif ibsame ni jira laata? Akkaataa ajjechaa haa ta'uu waan ta'insa sana haa ta'uu maatiin waa beekuu qaba. Akkamitti ta'een kuni taateen kuni ilmi namaa barachuuf dhaqee wanni isinii himame jira qaamuma mootummaa ta'uu qaama dhimmi ilaallurra. Qaama mootummaatirraa dhimmi isaa wanti nutti himamee hin jiru. Kana kan nageenye akkuma tasaa miidiyaa irraa Facebook irraa dhimmi kun achitti uumamu kan nageenye sanaan booda aanaa irratti bilbilan jedhanii garuu odeeffannoon isaan nuu kennan sirrii hin fakkaatu. Yaa ta'uutiyyuu garuu achiin ijoolleen mooraa keessatti hafan guyyaa sanaa bilbilanii miidhamee jira baay'ee miidhamee jira naan kan jedhan qofan dhagee ijoolleedha jechuudha isin barattoota hiriyaa isaatirraa. Sanaan booda galgala qaamni achi bilbilee hospitaala Tuqur Ambassaa ga'ee nuun jedhanii halkan san dhaqeen achi yoon gaafadhu inni achi hin geenye ganama mucaa wajjin achi reeffa isaa wajjin ture bilbila naa kennan jechuma mucaan dura naa bilbile sun isatu ganama boroo isaa 11 irraa fi naannoo walakkaatti irratti achi fidaa jirra gara Finfinnee naan jedhe. Qorannoo kan hin adeemsifamaa jennaan hin adeemsifamu darbii naan jedhanii anas magaalaa Asallaa dhufeen asitti eegaa ture ani Bishooftuun hojjedha. Kanaaf qorannoon erga sanii kan adeemsifame hospitaala Phaawulositti akkuma obboleessi kiyya dura jalqaba isa ergin erga Asallaa ga'een booda achitti hospitaala Phaawulositti erga qorannoon isaa ga'een booda guyyaa san galgala jechuudha sanbata guddaa wixata galgala sa'aatii 6 naannoo sa'a 6-7 naannoo sanitti halkan keessa as fidanii jechuudha. Qaama sababa ajjechaa haa ta'uu qaama ajjechaa kana raawwatee ilaalchisee wanni sirnaan bifa sirna qabeessa ta'e tokkoon wanni isinii himame ni jira kanan baruu barbaade. Ijoollee waliin dhufte hiriyoota isaa jechuudha. Isaan irraa yamma ta'e odeeffannoo arganne malee qaama mootummaa wanta dhimma kana ilaalchisee wanti nutti hin jiru. Kanaaf garee qindaa'ee jira kan jedhanii alaa ciisanitti halkan sa'aatii naannoo sa'aatii 5 walakkaadhaan booda qindaa'een jechuudha. Meeshaawwan adda addaa meeshaa qara qaban dhakaa wantoota kana fayyadamanii jechuudha bakka isaan kutaa doormii isaan keessa jiraatan keessa seenanii rukutamuusaa dhageenye isas biran turre ijoolleen kuni normaali bilbileefii ture jedhuudhani akkas yeroo tokko qofa iloo jennaan cufameedhaan irratti irraa fuudhuun oola yeroo san rukutuun oolanii saniin booda mucaayyoo addaan kutan jechuudha. Namni information qabu hin jiru akkuma obboleessi koo jedhee duratti erga achitti reeffa isaati irratti bakka waraanname bakka rukutame kan erga obboleessa keenya malee waan biraa wanti qaama mootummaatirraa yookaan qaama birootirraa illee wanti akkana jedhamee nutti himamee hin jiru jechuudha. Tole yaada nuuf laattaniif ulfaadha. Daawwattoota keenya akkuma isaan bal'inaan nuu himanii jiru ajjechaan ilmaan Oromoo irratti yuunivarsiitii kana keessatti raawwatame akka akkatti ibsamaa jira. Qaamni mootummaa haa ta'uu yookaan komishinii poolisii irraa haa ta'uu yookaan qaamni mootummaa yookaan akka walumaa galatti qaamni dhimmi ilaallatu as bahee ajjechaan kun qaama kanaan raawwatamee yookaan immoo bifa kanaan raawwatamee gaafatama qaamni fudhatu yookaan qaamni itti adabamu kan seeraaf dhiyaatu kana jedhee hamma ammaatti hamma quba qabnutti wanni ifatti ibsame hin jiru. Yoo kan ibsame taate akkuma haala jiru isin ibsaa jiru kana hordofnee isiniif ibsuuf ni tattaafanna. Amma gara haala jiru isiniif ibsuuttan ce'amee warreen gadda kanarratti asitti argaman isaan hoo maal jedhu laata nu hordofame. Daawwattoota keenya akkasuma asitti warreen bakka gaddaa kanatti argaman keessaa tokko asina cinaatti argamu. Dura dursa yaada nuuf laachuuf argamu keessaniif guddoo ulfaadhaan isiniin jedha. Maqaan keessanii eenyu? Galatooma maqaan kiyya Sheetoo Abbabaan jedhama. Ani eessuma Shaambal Alamuuti. Egaa Shaambal Alamuu seenaa isaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Yeroo gabaabaa keessattis waan dhumu miti. Shaambal jechuun nama cimaa barataa cimaa kutaa tokkorraa qabee elementarii iskoolii fi haga qophaa'inaatitti sadarkaa olaanaa fi barumsa isaa cimaa ta'een qabxii olaanaadhaan kan darbaa turedha. Nama abdii boruu egeree uummata Oromootii fi akkasumas uummata Itoophiyaatiif bakka bu'ee seenaa wayiin hojjetame dhameetoo nama yaadamudha. Shaambal egaa barumsa isaa cinaatti jaarsallee jennee odoo fudhannee waan nama rakkisuu miti. Maali hojjettanii na gaafattan yeroo namni wal dhabe akka jaarsatitti
nama araarsuudhaaf nama walitti fiduudhaaf yaaliin inni hojjetu waan addaati jechuun hin danda'ama jechuudha. Keessumattuyyuu bara darbe bara 2011 keessatti akka magaalaa Asallaatitti yommuu sabni lamaa walitti bu'ee waa'ee amantaa fakkeessee walitti buusan barattoota isaa mana barumsa Cilaaloo kan jedhamu keessatti yommuu baratamu barataa walitti bu'ee gaafa wal gaarrifateetu wallaalu hayyoota bira deemee nuti oromummaan keenya tokkummaa keenya oromummaa jechuun dhiiguma amantaarraa dhimma hin qabnu amantaan kootidha kootii yoo baafatan kan biraa jijjiirratanii amantaa jijjiirrachuun hin danda'ama garuu oromummaa jijjiirrachuun hin danda'amu isin kana maanguddoonni hayyoonni abbootiin gadaa qaamni dhimmi ilaalu hundi isaatuyyuu walgeessanii kan nama kana nu araarsuu qabdan jedhanii nama koree dhaabee deemaa ture barattoota san akka isaan araaraman nama godheedha. Shaambal hayyuu jechuun hin danda'ama jechuudha. Umriin isaa xiqqoo haa ta'u malee sammuun isaa jaarsa jechuun hin danda'ama. Kanaaf ammas wareegamni inni ittiin wareegame dhimma oromummaati malee dhimma biraa of keessaa hin qabu. Oromummaa isaatiif jechuudha. Nama seenaa adda addaa dubbisaa ture jechuudha. Nama barumsa isaa haala gaariidhaan hordofu jechuudha. Kanaaf ammas Oromoon yeroo biyya bulchaa jirutti Oromoon tokkoome jedhee Oromoon tokkummaa isaa gaafa ibsatee tokkummaadhaan ka'u diinni ammallee akkuma kaleecha harma nu muraa ture akkuma kaleecha nu kolaasaa ture akkuma kaleecha waa hundi nurratti raawwachaa ture har'as gaafa mataa nu ol qabannu akka mataa nu gadi qabannee bullu nu taasisuudhaaf nurratti hojjechaa ture. Kana garuu ammaan as keessatti dhaamsina dhaamu maalinni diinota keenya kan nu nyaachaa jiraniif dhaamsina dhaamu tokkummaan keenya ammas cimee itti fufaadha. Inni tokkummaa keenya itti nu cibsiise maali hoggaa jettan awwaalcha isaa gubbaarratti kaleessa waan ajaa'ibaati. Wallaggaa lixaatirraa dhufe namni hin beeku isa oromummaa isaatiitti kuukameetoo dhufe jechuudha. Bakki hin dhufin hin jiru namni bakka dhaabbatu dhabe ardii bal'aa isin argitan kana bakka dhaabbatu dhabe jechuudha. Kanaaf Oromoo marti barataan bakka jiru magaalaa Asallaatii nafni aanaa kanarraa hin nafni bakka hundaa hiriiree dhufe sagalee isii dhageessifachaa ture. Kanaaf ammas uummanni kalee akkasitti ba'ee isa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa ba'ee akkasitti gaggeessaa isaa godhee isa awwaale sun tokkummaa keenya waan ta'eef naasuu diina keenyatti jedhee tana yaada. Ammas naasuu diina keenyatti diinni keenya mataa gadi qabata malee nuti mataa gadi hin qabannu. Itti aansuudhaan Shaamballi yoo oromummaa isaatiif wareegamu dhiigni isaa lafatti hafuun qabu. Hanga ammaatitti eegaa jirra. Namni kana raawwate halkan sa'aatii 6tti itti seenaniiti kan kana raawwatan qindaaniiti koree qindaa'itu jira. Inni suni seeratti dhiyaachuudhaaf biyyi suni naannoo Amaaraa hoggaa jennu bulchiinsa qaba mootummaadhaan bula. Bulchiisni mootummaa naannoo Amaaraa yoo dhuguma sabaa fi sablammii of keessatti hammateetoo sabaaf sablammii hin bulcha taanan namoota kana raawwatan seeratti dhiyeessee nu beeksisuu qaba. Yoo kana ta'uu baate innumti mataa isaatiinuyyuu olaantummaan seeraa asirratti raawwatamuu qaba. Innuu nu himatamuu qaba yookiin nu gaafatamuu qaba. Dhiiga mucaa kanaa nuyi akka gumaatitti kan gaafan mootummaa naannoo Oromiyaati. Naannoo Amaaraati jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo ilma isaa kan du'e kanaaf ilma Oromooti kan du'e ilma Oromoo bal'aati kan bu'e ilma Alamuu qofaa miti. Yookaan barataan Shaambal yommuu du'u Oromoo bal'aarraa du'e jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaati illee duukaa bu'e mootummaan federaalaati illee duukaa bu'e dhimma kana ifatti baasee akka nu beeksisu barbaanna. Kanaa miti ammas Oromoo baay'eetu jiran. Galma tokko keessatti galaniitoo federaalaan kan yookiin makkalaakaadhaan kan eegamaa jirantu jira obboleeyyan keenya barataan Oromiyaa irraa dhufe laala jiran. Sabummaa kan jedhu Oromoo kan jedhu san hoggaa argan Oromoo akka diinatti ilaalanii qalaa jiran. Oromoo akka diinatti ilaalanii ari'aa jiran. Kanaaf kuni nurraa haa dhaabbatu jennaan mallee. Oromoo irraa haa dhaabbatu mirgi ijoollee Oromoo bakka kamittuuyyuu amma namni yeroo baay'ee akka achi keechaa baaniitoo as deebi'anii jedhama. Achi keechaa bahu miti achitti mirgi akka eegamu. Biyya Itoophiyaa tana keessatti erga jiraannee biyya Itoophiyaa tokko waan taateef sabaa fi sablammii kamtuuyyuu naannoo hundaa keessa hin jira. Naannoo Amaaraa qofa keessaa miti naannoon Amaaraatis kan hubate sabaa fi sablammii hin bulchataanan seeratti nu dhiyeessee mirgi ijoollee teenyaa akka eegamu akka ijoollee kamittuuyyuu akkuma ijoollee isaaniittuuyyuu deemanii baanii galuu akka danda'an dhaamsa koon dabarfadha. Maqaan keessanii eenyudha abbo? Jaamboo Soojatoo jedhama. Isin maanguddoo naannoo kanaati? Maanguddoo naannoo kanaati. Kan isin agarree as lafa gaddaa bakka maatii barataa Oromoo barataa Shaambal Alamuu kan ajjeechan irratti raawwatameetti akka manguddoo Oromoo manguddoo naannoo kanaa
dargaggoessa kana qeerroo kana beekutti maal jettu maal dhaamtu? Akka jaarsuma iddoo kanaatitti gadda Shaambal Alamuu barataa garuu daa'imni kun barataadha. Barataan wayiin jabeenna isaatiin cimina isaatiin biyya keenyaaf nuu ta'a jedhee mucaan kun baratee jira. Mataa ofiitiif odoo hin taane biyyaaf nama boru biyyaaf tajaajilu jedhee hojiirra jira. Barmootarra jira. Akkuma baratutti asii deemee garuu biyya san deeme. Barmootarra dhaqe. Erga dhaqee hoo namni kun barataa ciminaan nama borummootu biyya tana fayyadu ofis fayyadee biyya kanas fayyada jedhee deemee achi jira. Achitti mootu daa'imni kun mucaan kun akkuma barmoota isaatitti akkuma achi dhaqeetti miidhaa sabni Amaaraa keessatti irraan gaanii jiran. Achumarraa kaka'een haga addaatitti miidhaan kun nutti dhagamee jira. Udda gaafa miidhaa kana isa irraan gaaniiti nutti dhagamee jira. Gadditu udda gaafa sanirraa jammarree haga addaatitti nu keessa jira. Achirraa kaka'een garuu biyya biraatitti akkuma namaatitti akkuma ilma namaatitti harreenuu yoo duutu waaqa abdii odoo waan fedhillee ka ta'u taateen nama kana haga miidhaan irra gahe kana keessatti wanti haa awwaalamu jedhamee garuu nama keessaa bahee biyya namaatitti namni ajjeese yoo dogongoraan garuu hin jira jechuu hin dandeenyas. Wallaalaan hin jira. Wallaalatu ajjeese nama kana. Namni beeku garuu nama kanaan ajjeesuu hin danda'u. Eeguma irraan gahe miidhaa kana irraan gahe haa awwaalamu jedhee namni yoo du'ee jedhe adurree yoo duuti baala irra buusan. Baala tokko isarra hin buun. Mucaa kana haa awwaalamu jenne gataniitti achi darbe. Gatuu isaa kanaaf saba keenya ilma keenya ka amma barateetiin bakka hundaa deemeetiin raawwatee barmootarra jiruuf. Kwaanaan adda du'e kun eega akkana ta'u ta'e ka boruullee eessa gaa jenneetiin yaannan. Maaliif miidhame? Miidhaan isarra maa gahe? Maal waa daarii isaa dhiibe? Beessabuma Oromooti. Oromoon akkamitti kaate jee maal kaleessaa bee Amaarri kun biyya tana biyyi tun ismatu horataa tureemi? Isuma jalatti buleemi? Isumatu hojjeta baratti tajaajilaa tureemiti? Oromoon guddattee akkamitti bootaa tana geetti jechuufi daa'ima kana miidhaa irraan gahan. Kana waan ta'eef ani gabaabamatti miidhaa daa'ima kanaatiif kana amma barmoota yuunivarsiitii maramu jiruttiif ka gara fuulduraatiif wanni kun nuuf hordofame miidhaan isaa kunis yaanni kun akka huneetaa kana waqtiin mootu nullee dhageenye oromnatii keenya kanaaf yookaan guddina kana balleessuuf miidhuuf isaanillee akkana dalagan kana miidhaa kana dafanii raawwataniitiin wanta kana akka atantamaan nu dhageessisanii nu hordofanii raawwatanii mirgi isaa kunis du'aan kun yookaan yoo ka jiraatu in jiraata. Beyoo hordofee mangistiilleen hordofee yaan isaa kun immoo ta'uu ta'u taate bilchinnaan kana hordofamu ka ta'u taate nin bilchaata. Hin guddata. Yoo kuni kabadu taate maal godhani maaltu jira ree bakka wanti jiru hin jiru jechuu kan jirullee hin jiru akkanumatti irraa gafama. Kana waan ta'eef Shaambal Alamuu kun baay'ee nutti dhagame gaddi isaa baay'ee nutti dhagame. Maaliif mucaan kun garuu dhalattuudha. Timirtii erga jammaree garuu kufee hin qabu. Maaliif timirtiin isaa laafee hin qabu cimina qaba. Jabeenna qaba. Biyyaaf nama boru biyyaaf ta'u jennee hedannee jira. Kanarraa waan ka'eef miidhaan irraa waan ga'eef ammaan mangistiin hordofee maftee isaa akka atantamaan nu deebi'eetiin hin dhageenyu kana nu gaafachuuf nu dhuftanii nu gaafachuuf isin galatoonfannaa kiyya yaanni kanuma jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu wayitaammaa kana kan argamnu godina Baalee Onaa Okaawoo Aanaa Gindiir gandaa Daanoo jedhamtutti. Sababni asitti argamneef illee akkuma beekamu tibba kana yuunivarsiitii waldaa keessatti ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatame keessaa
tokko ka ta'ee barataan Oromoo qaruu fi qaroon Oromoo hayyoon Oromoo barataa Hasan Amin kan ajjechaan irratti raawwatame maatii isaanii biratti argamna. As kan harka kan koo gara bitaatiin argitan maatiidha akkasuma firoottanii fi warreen gadda kanaaf asitti argamanii mee haala jiru gabaabinaan irraafuu yaada isaanii fudhannaa kan hordoftan isiniin jedha. Dura dursee Rabbiin sabrii isiniif haa kennu isallee jannataan akka naniisu jenna. Isin abbaadha akka odeeffannetti mee ajjechaa ilma keessan irratti raawwatame ilaalchisuudhaan dhaamsa maalii qabdu maal jettu? Ani dhaamsi ani qabu mucaa kiyya asitti barsiisee aanarraa godina kennee godinarraa Oromiyaa kennee Oromiyaarraa federaalatti kennee ani mucaa kiyya namni an gaafadhu yaa'u mangistii federaalaati jecha. Kanaayyuu mucaan kiyya wanni itti du'e innaa waldaa jedhamu yuunivarsiitii waldaa seene mucaan kiyya guyyaa tokko anaa fi haadhaa fi firoota nama barsiisaa barsiisuun guyyaa tokko osoo walitti hin bu'in nama tokkoon osoo walitti hin bu'in mucaan kiyya ammoo saba Oromootiif du'e. Namni ajjeese ammoo diina duraanumaa harkaa fi harma haawwatii teennaa warra nu muru. Akaafaa yoo dhaga'u akaafaa doomaa qottoo fi faasiidhaan mucaan kiyya du'e. Wayitatti dhufan halkan keessaa sa'a 6tti itti dhufanii sirbaa dhufanii balbala bananii doorii inni keessa jiru keessatti balbala banatanii mattaawaqaa fidi jedhanii mattaawaqaa wayita gaafatan mattaawaqaan Oromiyaa jedhaa koottu garana bayi Johaariyaati haa warra Johaari wayita jedhan harka duyde duubatti deebisanii mucaa kiyya eegasii ammoo ka ajjeesu ka biraatii qaxaqqaxanii mucaan kiyya du'e. Innaa reeffa mucaa kiyya amma awwaaladhe akkasitti kana akka itti du'e mucaan kiyya Oromoof du'e Oromummaa ta'uumaaf waan biraatiif miti. Namas hin tuqu achis ammoo mucaan kiyya aynata lama quraana shari'aa kennaallee kaakattame. Kanas yuunivarsiitii barana seenee tirippii fixee achi seenee wanni inni du'eef mucaan kiyya Oromummaa malee nama tokkoon ammoo waan biraa dalageetii miti. Mucaan kiyya waggaa 19 eega dhalate. Nama ol jedhee ilaalu anaa fi haadhaa fi anallee guyyaa tokko osoo oyfii hin godhin fira kiyyaanillee oyfii osoo hin godhin mucaan kiyya bakka wanni itti du'e Oromummaa wanni inni itti du'e. Fayyaa ta'a ulfaadha yaadannuuf laattaniif daawwattoota keenya akkuma sagantaa darbarratti isin ibsaa jirre haala miira gaddaa keessatti kan dhaamsaan isaan irraa fuudhaa jirru akkasuma immoo obbolaa haati firoottiin illee ni jiru mee yaada gabaabaa kanneen biroo irraa fuudhutti fufnaan hordofaan isiniin jedha. Ayyoo isiniif illee akkasuma Rabbi sabrii isiniif haa kennu isallee jannataan haa qananiisu maqaan keessanii eenyudha? Raabiyaa. Adde Raabiyaa akka haadhaatti akka harmeetti ajjechaa ilma keessanii kana akkasuma akkuma ilma keessanii immoo ilmaan Oromoo kan guyyaa tibba kana ajjechaan irratti raawwatame haa ta'u walumaa gala maaltu isin dhagahame akka haadhaatti akka garaa dhaleetti hoo dhaamsa maalii qabdu Oromoo walii galaatiif? Mucaan kiyyaanii wallaalan dhaalchisu jedhee barsiifadhe amaanaa Rabbii gaditti mootummaatti kenne. Mootummaatti ka kenne ajjeesanii naa deebisan. Ani du'a dhaalchisuufi miti wallaalarraa baasee beekumsa dhaalchisuufi. Kanaaf waan biraa waan dubbadhu hin qabu. Amaanaa Rabbiitti kenne mootummaatti kenne. Amaanaa sanna nyaatanii natti deebisan. Kanaafuu Rabbi amaanaa naa gahe ammoo namaa miti Rabbiin naa gahe ka isaayyuu asitti naa galche qabrii isaa arge. Janaa'iza isaa uladhe an janaa'iza jechuu iyyuu hin dandeenye ardha jedhe kun akka gaafa inni narraa du'e. Wayita namni na biratti jedhullee hin dandeenye namaan loluuf namni naaf natti ba'eef cal'isa. Ardha jedhe kun. Kanaafuu wanni biraa wanni an dubbadhu tokko hin jiru haganuma jaanni kiyya. Fayyaa ta'a yaadannuuf laattaniif guddoo ulfaadha. Akkasuma warreen firoota obboloota warreen kanneen biroos yaada kennuu itti fufna. As na cinaatti ni argamu. Eenyu maqaan kan kee? Abdulmaalik naan jedhani. Boleessuma mucaa kanaati jechuudha. Waa'ee mucaa kanaa kan kaasnu taate abbaan keenya akka isaan itti guddisan
waan garaa nama nyaatu. Qoraan itti cabsanii qoraan duwidaan itti cabsanii faara itti baatanii digaree mukaa itti bocanii barsiisanii sadarkaa kanaan gaan. Sadarkaa kanaan goite gaan gartee lafatti ka'ee hin deemnee mootummaatti amaanaa kenname. Mucaan kun wayita akkatti itti humna kana fixatanii itti ifaajan na oolchaa bor natiin isaa bor itti irkadha jedhanii mucaa kan humna jireen sadarkaa kanaan gaan. Akkasuma ammallee lafatti gadi dhiifamnee mootummatti beekamee aanaa raaga godina raaga Oromiyaa raaga caffeetti akkasi beekamee ittiin hin deemne. Jiraan duraa fuudhanii amma immoo du'aa fe'anii nu galchan. Garuu mootummaan akka itti ilaalu irraa hin beeynu nu ilmi keenna mootummatti amaanaa kenname mootummaan nurraa fuudhe mootummaa du'aa fe'ee nu galche. Garuu mucaan kun nu qofarraan duune akka Oromooti sababni itti du'e Oromummaa qofaaf malee badii biraa qabaateetii miti. Eenyummaa isaa hin dhoysine akka wannaan dhoyfannee Oromoo qofaaf badii biraan qabu. Kanaaf waan jechuu barbaannu walumaa galatti ajjeechaa ilmaan ammallee ka du'e ilmaan teenya tachi jiran marfamanii jiran ka achi dararamaa jiran ka qorra keessa jirantu jira ka ajjeefamanii reef isaanii gammatti wayirran ooliintu jira. Kunillee fallee akka itti nu godhamee barataan keenya ka alaan miidhamaa jiru biyya isaa keessaa ba'ee biyya waa baratuuf alatti ergaatiin hin jira. Isaan ammoo achitti roorrifamanii du'aa jiranii isaan kanaafillee falli nu godhamee hordofamanii akka biyyatti akka nu deebi'an jechuu barbaadeeti gabaabinaan. Fayyaa ta'e akka ajjeechaa wayita akkuma amma jettu ajjeechaa raawwatameen booda wayita isiniif fidan reeffa jechuudha. Waan isiniif himan qaba qaamni isiniif fide qaamni ajjeechaa raawwate isa kana yookaan dhimma isaa qorannee seeratti dhiyeessinaa waan isiniif himan qaba jira waan isiniif hime qaama mootummaa haa ta'u kan poolisii haa ta'u qaamumti egaa yuunivarsiitii sanarraa ofii keessanii dhaqxanii fudhanne qotabaleessa keessan isinii kennanii yookaan reeffa isaa isinii kennan waan isinitti himan jira wanni yookaan immoo waadayyuu isinii galan jira akka seeratti qaama isaa qorannee yookaan immoo yakka kana raawwate qorannee himnaa yookaan qaama yakka kana raawwate abaluudhaa jedhanii waan isiniif himan ni jira. Ijoolleen warreen bira jiran jiru warreen janaa'iza isaa achirraa kaasanii guyyaa 3-4 kiiloomeetira 1,100 moo akkana jiranii garuu achirraa akka ta'u beeku baay'ee waliin rakkataa turan. Achittis ilmaan sunis reeffa irratti fe'amanii irratti meeshaa wanna jedhanii irratti hirkatanii roorrifamaa kabalamaa nyaata akka osoo hin jedhin akkasitti dhufnee jedhan miidhamaa wajjin. Wannoon isaan himan garuu waan akka gochaatti gocha suukaneessaadha wanni isaan himan garuu waan tokko akka jirtu hin dubbanne irraa hambifatanii wanti ammoo qaamaan kallattii irratti agarre mucaan keenna garaan isaa asirraa haga asiitti baqaqee jira. Sibaagoon hodhanii nutti fidan. Kun garuu wayita isaan du'ee fi eegamana yaalaa seeni baqaqfame isaa garuu nuun galle ijoollee waan tokko na hambifatanii warra bulluqeessinu jedhanii akka jirtu nutti himne wanti irraa mul'atu garuu waan hedduutu jira wanni agarre kana odeeffannoo garuu wanni isaan kennan irra caalaa kana mucaan keessa waan du'e hin qabu janaaza isaa feedee jara isaa argite du'a isaa qabrii isaa bakka argitanii awwaalattanii warreen dhabamantu jira namoota jaha kaataan warri isa wajjin halkansa wanna jedhan namoonni sun namoon argamne isin kana laaltanii sabbaruu qabdan nuun jedhanii kanuma laallee jajjabaannee obsinee jechuudha ilmaan achi jiran sunillee qaama keenna saba keenna isa eega ergine maraa iddaan ilaallu ilmaan sanii jechuudha qaroo ija teennaati nama gartee bor bakka warra hooggantoota teenna tana bu'anii teessoo kana warra irraa dhaalan jennee warra nu abdii irraa qabnu jechuudha akka biyyaatti illee akka ammoo akka nu keessaa baheetti illee jechuudha of bichaa mucaan kun bahee akka biyyattiitti ilaalaa jira. Kanaaf wanni isaan nu himan hin jiru garuu waan baay'ee keessa bahanii dhufanii kanaaf haalli sodaachisaadha jibbisiisaadha. Kanuma laallee mucaa keenya janaaza eega arganne obsuu qabna innee sabbarreetiin wal sabbarsiifnee obsinee ta'en kanuma. Yaadannoof laattee fi hedduu galatoomii ulfaadhu. Sinillee galatoomaa lafa gana ga'uurraa nutti dhuftanii baadiyyaa kana keessatti danqaraa kana keessatti dhuftanii miidiyaan nu dubbisuu keessaniif baay'ee sin galatoofannaa galatoomaa jedha. Maqaan kan keessan eenyu abbo? Ani Ahmad Maashee Suleyman jedhama. Gandi dhaloota kiyyaa Yabsaanaa Waariyoo jedhama. Obboleessa haadhaati. Ilmi bakka lamarraa argama abbamaa fi haadharraa argama. Haadhaa fi abbaan itti faajanii Yabsaanaa Waaqaaqullaa yeroo mana barumsaa galuun kutaa tokkorraa haga 8 isaan bira baratee sadarkaa lammaffaa irratti nu biratti baratee ture. Akka ilmeen rara dabarfatti jedhamu san rara isitti gara bu'aa warraa kana gara isaatitti dabarfanne jennee abdii yeroo kennu irratti akka Oromootitti ilma kana akka abbaa biyyaatitti osoo laallu akka eessuma kiyya inni ilmi kun eessuma kiyya sadarkaan ani itti ilaale
maatii isaanii kana jijjiiree bira taree biyya jijjiire jedheeti. Yeroo diinni ammootu kallattiin taane isa nyaate kana bobaa guddatu nutti dhaga'ama. Hawwiin nu qabnu ammoo namni nutti doomse diina kaleessa abbaa keenya haadha teenya harma muree jedhe santu har'allee raawwii kana isarratti raawwatame biqilaa kaleessa lafaa ol dhufu kana abboota keenya nyaate amma biqilaa ol dhufe kanas nyaatee nutti deemaa jira. Diinni kaleessa illee waan inni nyaatu ilma namaa nyaatee garaa guutatee sadarkaa kanaan ilma namaatirraa waa nyaatu malee jireenyi waan inni nyaatu ilma namaati. Ammas akka nama tokkootitti ani waan natti dhaga'amu ilmaan Oromoo tajirtu hundaafuyyuu ciraan akkatti morma namaa ciranii faasiidhaan morma namaa ciranii miidiyaadhaan wantoota adda addaa itti agarru barattoonni achi jiranuu ammaan tana hirriban arganne cirama jiranii akka nurraa dhaabbatu. Inni kaleessa nu abdii bira keenisan wanni isa abdii nu kaafachiise kabiraatu dhuma jira. Waraansi akkasitti waraanamee akka namni mataa qabu ilma namaa akka sareetitti ajjeesu. Nuti namni ammoo akkanatti ilmaan keenya ajjeesu namuma kaleessa nu nyaachuu barate namuma duwidarratti nu baanne ittiin bullee ammallee dhaamsaan dabarsu ilmaan Oromoo nu duubatti hafan illee akka nu jajjabeessitanii qaamni mootummaa maaliif laalaa isa akkamitti akka nu galche ilmaan duuka galte nas bee ufiitiin galte jedhama malee sunuu hin galle akka reeffi nutti galetti ilaalannu akka kama kiyyaatitti. Akkasitti nu jajjabeessitanii amaanaa wani dhaammannu qaama mootummaati irratti ammallee to'annaan hin jiru halkan edaatirraa wanni ammallee tartiibaan itti deemamaa jira kaafellee akka nurraan dhumne jechuudha. Yaadannuuf laattaniif hedduu galatooma. Galatooma seensa. Maqaan kiyya Abdul Fattah Ishee Muhammad jedhama. Obboleessa kiyya Hassanii Goddanyaa dhallee obboleessa kiyyallee isaa kana jechuudha elementarii wajjin barannee turre haala yerootiin gargar baanullee inni barnootaan sadarkaa isaatiin deemee sadarkaa san gahee anillee karoora kiyya achuma haa ta'uuti sadarkaan barnootaa biraa na hambisa waan ta'eef inni bisun achi deemee achi gahee obboleessi kiyya kuni haala hin taane wayitiin deemee reef isaa nutti gale jechuudha wanni kuni. Mee dhiifama ajjecha bira donga'ini barataan hiriyaa kiyya jettu kun mee akkam ture gaafa akka hiriyummaatti akka beektutti mee nama barataa akkamiiti akkamitti isa beekta? Yeroo waliin barannutti jechuudha xiqqeenarraa waliin barannee yeroo waliin barannutti haalli isaa jechuudha haala nama hawwatu namni bahillee itti haala isaa sallaalee itti deebi'a barnoota jechuudha maaliif xiqqeena ta'ee barnoota irratti cimaa ture. Qabxii gaarii galmeessaa ture elementarii irraa haga iskuulitti jechuudha deemee sadarkaa san gaheeti yaani haa ta'uuti garuu deemee sadarkaa san gahee jira eega gaheeti haalli inni itti gale ammoo haala ulfaataadha. Kanaaf ani barnootaan deemaa jira anillee bakka isaa isaanii gaha jedhee yaade eega yaadirraa bakkiteen kun bakki inni gahe kun yoo inni akkanatti deebi'anii maal ta'a ka jedhu anaaf yaaddoo guddaa keessa jira. Gadda guddaan na dhaga'ame jechuudha akka kiyyatti. Maal jetta Oromoodhanoo dhaamsi ati qabdu gadda sitti dhaga'ame kana ta'e kana anuu silaa baradheen akka isaa bakka wayigaa jettee odoo abdattu wayita asirratti haalli kun mudatu nan gadde jette kanarraa maal hubatta Oromoo walumaa gala Oromoo kaabaa kibba jiru hundumaafoo dhaamsa maalii dhaamta? Kanarratti namni kun eega barnootaaf manaa ba'e haalan taaneen eega galee jedhe karoora kiyyallee gara duubaa deebi'a garuu sa'aatii mootummaan Oromoo irra jirutti ilmaan Oromoo yoo kadhuman taate kara boodatti yoo maaltu ta'a wanta jedhu anaaf gaafii ta'ee sammuu kiyya keessa ta'a yeroo hundayyuu kanaaf Oromoon bakka jiranitti ammas yeroo wanti dabree jira katareef garaan nu madaadha ka itti dhufnu foo maaltu nu mala ka jedhu kana Oromoon bakka jiru ka'eet ammas ka'ee jira daran jechuu cime yaada gaafii waan gaafii nutti ta'e kanaaf deebiin furmaanni argamuu qaba barataan achi jiru hoo maal ta'a ka naannoo biraa keessa jiru jechuu nun saba hin hammannee waliin buluu beeyin ka rakkate rakkoo baafna kana keessatti eega rakkoo baasne yoo maaltu argama nama fakkeenyaa fi nama tokko yoo ani hammadheen illee na hammata eega na hammate yoo jaalala gaarii uumama jechuudha. Fakkeenyaaf eega inni anammadhee yoo inni ofirraa ala keessa na qabe waan hin taane uumama. Saba hin hammanna jechaa ollullee qoree ta'anii yoo nu waraanan ofirraa buqqisanii darban. Qoreen takka yoo si waraantee ofirraa buqqistee darbite eegas yoo maaltu uumama saba kanaaf nu miidhamuutti jira. Garuu sa'aatiin amma keessa jiru kun sa'aatii mootummaan Oromoo irra jirutti. Waan kana waan ta'eef Oromoon tokkoomuu qaba ammallee daran jechuudha. Daran miidiyaan sa'aatii inni gale sanitti miidiyaa wahii nu duukan dhufne reeffa keenya san jechuun namni nuu fidellee akkaataa itti du'a isaa namni barataan waliin jiru yoo nu ibse malee
bara ani bira jiraadhee ibsuu hin dandeenye namni nuu ibsillee haala kanaan ka ajjeefame jedhanii nuu ibsanii miidiyaa waraabillee hin jiru haala mucaa kanaa jechuu haala obboleessa kiyya kana miidiyaan isa dhufee takaattalee waraabillee tokkollee hin jiru garuu miidiyaan tokko dhufee jira miidiyaa yoo ummataaf hojjeta gadi bu'ee hojjeta aantummaan ammoo wanni dalagan ummataafi miti jechuu keessoo ufiitiif namni gadi bu'ee sabaaf yoo hin dalaga jedhe sabaaf dalaguu qaba kanaaf dhufu keessanii baay'ee itti gammanne haga tokko Oromoon jechuu Oromoon kaabas kibbas amantaadhaan osoo waliin qoon gadi bu'ee Oromummaa walii beekee wal qabatee waan qoree isa waraante san ofirraa buqqisuu qaba dirqama jechuu barattoonni achi jirtu sunillee karaa furmaataa deemuu qaban barattoota saniif maaltu malaka jedhu gaafiidha kanaaf galatooma. Adam Kadir jedhama. Akka Oromootitti baay'ee nutti dhagahama mucaan maaliifi ganda qofarraan duune kaduu Oromoo guuturraayi ka ammootu du'aatiin isaa duutii jirti duutii ammootu du'a addaati duutii isatti dunni du'a addaati haa du'u mootummaan amaanaa itti kennateeti gandi amaanaa itti kenne sabni amaanaa itti kenne biyyi amaanaa itti kenne achirraa fuudhanii reeffa dhufe jiraa kenninee reeffi dhufe erga reeffi dhufe sababa kanaan du'ee waan jedhan dhimma takka kan ibsanii jiru dhimmi tokko akka mootummaatitti dhufanii kan ibsanii jiru maal nama du'e akkana qaba nama amanaa namatti kennan tokkana qaba deebiin nuuf deebisan hin jiru nuti Oromoon ammachuu dandeenyaa jenne sirriidha ammanne mirgis jira dirqamnis jira sabni kunis dhiitee nu bulche waggaa 150 dhiitamnee bulle waggaa 150 dhiitamnee ka bulle har'a maqaa Oromootiin bakka san irra koranii maqaa Oromootiin bakka san taa'anii maqaa Oromootiin har'allee Oromoon waggaa 150 dhume har'allee barataan achi dhaqee Oromoon dhumaatiin daranuuyyuu tarkaanfiin itti fudhatuu dhabuudhaan har'a ammachuu hin ammanna jennee deemuudhaan amaanaa mootummatti kennanne mootummaan garteetiniin amaanaa kana har'a jala buunee bakka kanaan geenna asiin geenna nuun jechuu dhabuun baay'ee akka Oromootitti baay'ee waan nutti dhagahamaati akka gaafiin ummata guutuu irraa barattoonni achi jirtu sun maal ta'aa jiran duuti warra du'e kana maal ta'e miidiyaan akkanaan garteetiniin gara biraatitti dhufanii ka jedhan dheengadda dhufanii jiran haga qamadii fi wannaa nuuf facaafnee fi waan nu wannaa goone amartu nuuf gabaa wanna jedhan waan nu itti himanne du'a mucaa dheengadda haga har'aatti dabarsuu dhabuun waan garaa si nyaataa waan si ajaa'ibsi waan ammuutuyyuu sitti dhagamee qaama kan kee keessatti dhagamee hin dhiifne dabarsuu dhabuun waan akka Oromootitti namatti dhagahamaati duuti mucaa kana asii miti waan xiqqooyyuu fuudhanii dabarsaa jiran akka itti du'e ka saba biraatu dabarsaa jiran ka ufii wal fixee dabarsaa jiran ka ufii wal fixee ka sabni biraa fixe ka sabni biraa diinni harka muruu harma muruu barate harka muruu barate ka nama jechaa barate kana kan dabarsin ka ufii wal fixan ka ufii bakka deemee du'e ka ufii fehamee du'e ka ufii rifatee du'e kana dabarsaa jiran ka namni ajjeese ka lubbuu isaatiin akaafaan doomaan itti bayanii roorroodhaan maqaa Oromummaatiin du'e dabarsuu dhiisanii kan dabarsan kan akka Oromootitti isinillee amaanaan nuti isinitti dhaaban akka miidiyaa boqqoolloo qofa dabarsuu nurraan godhina amaanaa dabarsuun qabdaa nurraa dhaabuun atantamatti laaluu barbaanna arguu barbaanna firri itti argee gammadu Oromoon argee gammadu barbaada ittiin waan jedhame kana ittiin arguu barbaadan waan kana taateef akka nurraa sa'aatii irraa hin gubne akka laallee komii isinitti hin dhiyeessin dhufuun keessan galata guddaadha nama gala nyamachiisan nama akka Oromootitti namatti dhagahama as deemtanii kanan arganne Oromoon takka waan akkanatti dhufee miidiyaa kam keessa dhufee jedhu takka argattee hin beektu har'a ammoo ifti calcalliin kun dhufe isinis jabaadhaa nu jabeessaa Oromoo jabeessaa Oromoo bira dhaabadhaa akkanumatti amaanaa isinitti dhaamannaa irraa bu'aa galatoomaa isinin jechuu barbaadeeti.
maqaan kiyya Alii Yesuuti anamma guddaa waliin itti dhagahamu mucaan kun akkaataa warri isaanii itti kalee guddifate waan guddaa ulfaataadha rabbiin fuudhee sadarkaa kanaan isa ga'e sadarkaa kanaa wayita gahu abbaa bira ta'ee biyyattiyyuu nama jijjiiru jennee bakka deebi'ee abdii guddaa irra kenne garuu isaan waan jijjiirama Oromiyaa kan jijjiirama Oromoo kana waan hin barbaanneef gartee karaa deebisuun isaanii kun Oromoo cabsuudha amma irra guddaa wani namatti dhagamu mootummaan akkamitti akka laale guddaa nutti dhagamaa jira garuu haga fedhee haa ta'u sabni biraa wayita indagana biyya kana balaaleffate diina kalee harka kenna muri diina kalee hawwata kenna harma muri akkamitti indagana amanee ijoollee teenya biyya sanitti dabarsee achitti indagana bakka deebi'ee haa barattu jedhee barumsaaf bakka sanitti kennaanii guddaa nutti dhagamte nu bakka deebi'eetiin kanani biraa didu namni indagana gartee ollaa isaanii jiru namni didu Tigraay didee bakka deebi'eetiin ilmaan ofii oddoo ofii keessatti naannoo ofii keessatti barsiisee bakka deebi'e kan diina bineensa nama nyaatu kasabummaan beeyne kanamummaan beeyne kan indagana gartee kun biyyatti jecha kanama jechuu namaan beeyne kan inni nu naman ta'in diina nama nyaatu bineensatti fidee bakka foonaa bineensaatti naqee foonaa bineensaatti ilmi kiyya naa barata foonaa bineensaatti ilmi kiyya achi jijjiiramee gala jedhee achitti kennuun guddaa nutti dhagama takka inni dabre akka dabreetu dabre gadda ka isaa qabna kalamuu harkaanu qabu ka ijoollee achitti hafteeti akkamitti hagoonaa dirasii san bineensi nyaatee kaafi ammoo indagana gara haga ammaa dirasii falli akkamitti argamuu dhaba foonaa sanii akkamitti yaa'uu dhabdu diina bira akkamitti namni ta'a maaliif calisa mootummaan Oromiyaa maaliif calisa mootummaan federaalaa maaliif calisa poolisiin Oromiyaa maaliif calisa sila akkam godhuuf sila nuti ofii waliin manna malee waliin dhukkubnu akkamitti indagana bakka deebi'eetiin ilmaan keenya ammallee afaan bineensaatti dhiisanii haga ammaa dirasii indagana bakka deebi'eetiin hagoonaa dirasii nu boqachiisanii ofii boqatuun baay'ee nutti dhagamaa jira garuu kan akkamitti akka laalu nu mootummaa komii irraa qabna nuuf hin quuqamne jenna bakka nuuf hin quuqamne akkamitti nuuf dhukkubuu dhabe ka du'ee kanaaf hin dhukkubne ka achi jiruuf hin dhukkubne haga ammaa dirasii meediyaadhaan hin dhageenna bakka deebi'ee achirraa booti danqaraa keessa jirti bakka biraa jirti yoo achi yaasanii maatiidhaa yoo galchan maali wanni indagana bakka deebi'eetiin ilmaan kana achitti naqanii ammallee ilmaan isii achi dhagee inni ammallee walumaan boonna ka du'e hin boonna ka jiru hin boonna maaliif sadarkaa kanaan indaganaan waan garuu nutti dhagamaa jira haalli kun nuuf fooyya'aa ilmaan teenya harka keenyatti deebiti in fooyya'u ta'u namni biraan nyaachifne mootummaa nyaachisaa jira bakka deebi'eetti nu argaa jirra ilmaan teenya afaan bineensaa jirtu afaan bineensaatti nu haraanii irra rantaanaan isaanii minama biraattu bineensa nyaate sanii miti kenna nyaachisee bakka deebi'ee kenna nyaachisee kana bakka deebi'ee kan akkatti haa beekanii jechuu barbaadeetan. Fayyaa yaada nuuf laattaniif hedduu galatooma ulfaadha. Isinillee ammoo bakka deebi'ee miidiyaa kana nu kaleessitanii yaada keenya gartee nurraa fuudhuudhaaf galatooma galata guddaa nurraa qabdan jechuu barbaada galatooma. Galatooma. Daawwattoota keenya akkuma sarratti isin himaa tume turee fi akka amma argaa jirtanittis Finfinnee irraa kaanee guyyoota lamaaf erga imallee booda kan naannoo bakki gaddi kun itti raawwatame kan geenye har'a guyyaan 14 bara 2019 sirni awwaalchaa kalee malee dheengadda raawwate akka nuuf himanitti maatiin ammallee firootni akkasuma warreen namoonni hedduun Oromoonni gaddatti dhagaame ibsataa jiru har'ayyuu dhaamsa gabaabinaan dabarfataa jiru haalli jiru kana fakkaata waan jiru immoo hordofnee itti isinii dhiyeessuu itti fufna kanattaan sudhaan as na cinaatti harmeen tokko ni argamu meeshaan immoo haala jiru kanaan maal jedhu ayyoo maqaan keessan eenyu? Maymunaa Ibrahim. Adde Maymunaa Ibrahim. Adde Maymunaa isin fira moo ollaadha? Ollaadha. Maal jettu dhimma kanarratti? Dhimma kanarratti wanni jennu ilmi abbaan akkatti guddifate abbama beeka. Abbaan osoo beeku akki isaan itti guddisanii fi akki namni bidhaa itti guddifatellee garagara. Ilmi abbaan guddifatee naa haa baratu jedhee barsiifatee barmoota kennateetiin jedhe har'a guduunfaa bunaa godhanii nurraa biyyaa baasanii nu jiraa itti kennine du'aa nuu galchuun natti dhagamee jiraati guddisee nutti dhagamee jira quuqamnee jirra. Kana ka jiraa kennan jiraa du'aa nuu galchan dhiisa kan achitti hafe sun iyyuu du'uuf deemaa jira sanuu akka nuu duraran gaafataa jirra nuu gaafattani abdii isinirraa qabna amma ammoo deebi'eetiin kalee harka nu murani kalee harma nu murani kalee warra aanolee nuun jedhani kalee qobboo nu dirani kalee qobboo fi ujoon dammaysanii gandi keenya osoo daaku osoo harma muran osoo harka muran daakanii deebi'eetiin kana mara gayanii ammaaf ammoo ani dubbiillee hin guddisu asirratti wanni an dubbadhu nu dhallallee kenninellee barsiifannellee garaan nu dhukkubsatellee wareerrellee
akka wareera kan nurraa deebiftan ka du'ellee ka jiraa kenninellee du'a wani nu galchaniif hin jirtu nu du'a jira magaafanna ka ardaallee deebi'eetiniin ka da'ala jirtullee akka nu galtu ka jirullee akka dirraarrafu nu godhu isin gaafanna kabajamaadha kan jedhu. Ulfaadhaa yaada nuuf laattaniif hedduu galatooma. Daawwattoota keenya kabajamoof jaalatamoo egaa haala jiru raachisuudhaan namoonni asitti argaman firoota haa ta'u hiriyoonni namoonni hedduun miira itti dhagahamee dhaamsa adda addaa haala jiru irratti dhaamsa hedduu dabarfachuudhaaf namoonni hedduun ni barbaadu. Akkuma argitan gara galgalaatti irra jira waqtiin hundan dubbatanii duddan dhungatanii dhaamsi gabaabinaan darbe kunu keessi isaa bal'aadha jennee amanna. Qaamni dhimmi ilaallatu dhaamsa maatiin hiriyoonni ummanni waliigalatti dabarsaa jiru kana gadi qabee qalbisee ilaalee furmaata itti godhu hegereefis furmaata waaraa jabaa Oromoof Oromiyaaf ta'u waliigala nageenya biyya kanaatiif ta'u akka laatu dhaamsa keenya dabarfanna. Gabaabinaan qophiin dhimma kana ilaalchisuudhaan qopheessinee kana fakkaataa kanaan guduunfinee jirra. Nu hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Horaa bulaa.